بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله بريه قرآن سورة رعد آية دبي سبل أنقص الدمي أفر التليمة يقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب أكن جرا إيه أما كان ليس ما دبني ترى آية دبر ست warreen amanan qalbiin isaanii zikrii rabbiitiin tasgabboofti. Zikrii rabbiitiin qalbiin namaa tasgabboofti jenna. الذين آمنوا وعملوا الصالحات جلت أنسي warreen amananii وعملوا الصالحات gaarii hojjetan طوبى لهم jannanni isaaniif tahaadha. وحسن مآب deebiin gaariin illee isaaniif tahaadha jedha. Amma as keessatti طوبى لهم kana keessatti waa hedduutu fassarama. Inni tokkoffaani jannanni isaaniif tahaadha jechuun tokko yoo kaahuu xuubaa lahum jechuun khayriin isaaniif tahaadha. Khayriin isaaniif tahaadha. Gaariin isaaniif tahaadha. Isa kana. Yoo kaahummoo xuubaa jechuun jechi biraa Ibnu Abbaas irraallee kan fassarame xuubaa ka jennu kuni akka afaan Habashaatti Habasha ka jennu kuni jara Amaaraaf Tigree kan jennu kana qofaa miti. Hedduu qabata. Suudaanis qabate hedduus qabata. Akka afaan Habashaatti dachii jannataatiin xuubaa jedhanii jedhan. Tokko. Xuubaa kana jennu kana keessatti hiikkaan hedduun akkasuma maqaa jannataati. Akkasuma muka gaaddisa jannataarraa ta'e gaaddisa jannataati. Muka jannata keessa jiruun xuubaa jedhama. Mukti jannataa hundi isiitu isiidha. Waan akkasii hedduutu jira. Alaa kulli haal hadiisa keessas yoo jiraate xuubaan shajaratun fil janna muka jannata keessatti taate deemsa waggaa 100 kan jala deemamu waan akkasiitu jira. Kanaafuu xuubaa jechuun irra caalaan isaa jannata jechumatu bareedaadha jechuudha. Jechi qiileen hedduutu jira waan ta'eefi xuubaa jennee kan gabaabbannu jannata tahaadha isaaniif. Waxusnu ma'aab deebiin gaariin illee isaaniif tahaadha jechuudha. Kadhaalika akkuma kana akkuma siin duratti rasultoota erginetti arsalnaaka yaa nabi Muhammad si ergine fi ummatin ummata tokko keessatti qad khalat kan dabarte min qablihaa isiidhaan duratti ka dabarte umamun ummanni akkuma sana ergine yaa nabi Muhammad ummata kana keessatti illee si erginee jirra. Litatluwa calayhim akka isaan irratti qaraatuuf alladhii awxaynaa ilayka qur'aana gama keetitti beeksisa goone kan وهم يكفرون بالرحمن أسيل فاكاكم إسان مو رحمن اتني كفرا يوكاهو حال قوني وهم يكفرون بالرحمن على إسان رحمن اتي كفرانوت ماليف رحمانين هم بيكنو رحماني يا ماما جرو مالي رحماني براهم بيكنو وجدا وقوم سجود رحماني فججن قالوا وما الرحمن رحمن جتشم مالي أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وأنا تنو أججف سجودنا جدا أنا فريدا جتشو ماليف قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن
rabbiin kadhadhaa yookaan rahmaaniin kadhadhaa jennaan didan. Wama rahmaan rahmaan jechuun maal jedhanii akkasitti didan jedhe. قل جدي يا نبي محمد هو رحمانين ربي ربي كي لا إله إلا هو حق أن قبرمان إسم الانجر عليه توكلت سرت تركد وإليه متاب قرم إساتي ديبيني وإليه متاب قرم إساتي ديبين ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أما أسكيست قرآن فارسو ديم قرآن نبي محمد الرد عليه الصلاة والسلام بوسه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أما sababaan ayataa jedhan nabii yoo kataatu taate gaara makkaan jiru kana nurraa kaasiitii gaara kana keessatti laga nuu godhi akka nuti waa hunda masinoo godhannuuf abbootii keenya warreen du'anillee kaasi ati nabiyyi akka taate akka nu himanuuf jedhanii waa hedduu gaafatan. Gaafatamnaan maal jedhe walaw anna qur'aanan suyirat bihil jibaal osoo qur'aanni jedhe suyirat isaan oofamte aljibaalu gaarran osoonii fi kan isaan oofamtu ta'e walaw anna qur'aana osoo qur'aanni gaararratti qara'amnaan suyirat bihi isaan kan deemtu ta'e isaan oofamte aljibaalu gaarreen qur'aana irratti qara'uudhaan aw quxxicat bihi al-ard yookaa dachiin ittiin kan kukkutamtu taate aw kallima bihi al-mawta yookaa hoo kan du'aan ittiin kan dubbifamu tahee lamaa aamanu silaa waan amananu jedhe. Jawaabni asitti Nabi Muhammadiin akkas jedhan gaa isaan sababa isaan akkas jedhaniif rabbiin ayata buuse jechuudha. Gaara kana osoo nurraa deemsiftee dachiin bal'attee isii keessatti ooruu masinoo adda addaa goonee dachii sosoonii fi nuu kukkuttee dachii kana du'aas nuu kaafte akka isaan kaasutti akkas jennaan osoo fi qur'aana kanarratti qara'amnaan gaarri kan deemsisu taate yookaan dachiin ittiin kukkutamtu taate takka du'aan ittiin kan dubbifamu ta'e lama aamanu sila isaan hin amanan lakafaruu birrahmaan silaa rahmaan itti numa kafran jedhe jara kana dantaa jaraan godhin ajaja jaraan guutin bal lillaahi al-amru jamiica isin jennaan isin ta'u dhugumatti rabbumaaf taadha al-amru jamiica amriin hundinuu afalam ya'isa alladhiina aamanuu sila hin beekne warreen amanan allaw yashaa'u allah rabbiin osoo ka fedhu ta'e alhidaayata likulli innaas lijamiici innaas qajeelumina cufa namaatiifuu osoo kan fedhu ta'e lahada annaasa jamiica silaa nama hundahu qajeelcha jedhe. أفلم يأس الذين آمنوا الله ويشاء الله لهدى الناس جميعا سلهم بيكني رين أمنا akka muumintoonni gara jara sanaatti ammas qalbiin hin dabsine maal jara kana hin amansiifne jedhee kanaaf rabbiin osoo qajeeloo ka fedhu ta'e silaa nama hundaahuu qajeelcha jedhe. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم هنديمو ورين كفران كن تصيبهم إسان تقرى بما صنعوا وان هجتني كنان
qaari'atun musiibaan qalbiin isaan tuyxu isaan tuqurraa hin deemtu jedhe. Qaari'atun musiibaan qalbii isaan tuyxu sababa akka jibsiisuu isaanii kanaan duniyaa keessattis ta'ee musiibaan qalbii isaanii dhooftu qalbii isaanii yaachiftu isaan tuqurraa hin deemtu. Aw tahullu takka aho ati immoo qabaturraa hin deemtu qariiban dhihoo min daarihim ganda isaanii kanarraa tahe qabaturraa immoo waa hin deemtu jedhe. Qariiban dhihoo min daarihim ganda isaaniirraa ta'e kana qabaturraa immoo hin deemtu jedhe. Hattaa yaatiya wa'adullah hanga baallamni rabbii dhufutti islaaminaa dirree baasuudhaan isaan kanarratti immoo matuma isaanii irratti immoo tumsitee irra aanuudhaan hanga baallamni rabbii dhufutti ganda isaanii kanatti dhihaattee taa'urraa immoo waa hin deemtu jedhu. Qaari'atun bimaa sanoo qaari'atoo ka jedhu kan Abdallah ibn Abbas maalitti fassare sariyyatun jedhe. Waraanni basaastuun kan qalbii isaanii dhooftu. Tokko yookaan hummoo cadaabni samiidhaa kan isaan irratti bu'u. Taxollu qariiban min daarihimiini rasuulli rabbiidhaa isaan hin loludha. Moggaa isaanii dhufee qubatee isaan hin lolu. Hattaa yaatiya wa'adullah hanga baallamni rabbii dhufutti fatiin makkaa cabinsa fatii makkaatiin. كحسن البصري جدت مو حتى يأتي وعد الله يوم القيامة جد على كل حال حتى يأتي وعد الله الرقدام مفسرته ذاك فسرنت فتح مكة جد. إن الله ربين لا يخلف الميعاد بل لما ساد هنديكو نجابني الرأنتا كجد سنة هنديكو جدّو. ولقد استهزئت أقومتك إشنان قد أميجر برسول إرقولي من قبلك سندر الرد فأمليت للذين كفروا قبن قبه ورين كفران كنان ثم أخذتم إيغنا مو إسان قبه فكيف كان عقاب قطعتني كي يمي أكمت بوتا ساقوبة من قبن بوتا ساقوبة جج بك إسان مالو لك قبة من دا إن قبن قبة بك إسان مالو جج. أفمن هو قائم على كل نفس سلا إني تيسات أفمن هو قائم سلا إني دابتات على كل نفس شوف لبورت بما كسبت مع ما كسبت وما سنجر قطون والجنين إني تيكسات رب تيكسات يوكاو عليم بيك خيري في شر الرا وان إسان هجتن وكان ربين إني تيسات إني دابتات وما سنجر قطو كان وج أكنا مكسيت هنته أكنا ما تكسا هنتهيني مونته هنتان وجعلوا لله إسان موني قدنغا شركاء ربي قدن شركاء شريكا قدن قل جدي يا نبي محمد سمهم إسان مقادها سموهم إسان مقانو دهامي جرسنا مينو بيكسسا إسان سنة أكا بيكنوف مي مقانو دها نواما أدنو باسا أكا إسان بيكنوف حقيقان إساني فنجرو مي أدنو باسا أم تنبئونه مو ربي فديستا بما لا يعلم ويتا شريك ربي تجتا وكنا مو ربي فديستا بما لا يعلم وان إنم بين في الأرض دجي كيست وان ربين هم بيكني وهي ربي فديستني
ربي الشريك جرى جتني كسين شريك ربي بقوتن أمت بظاهر من القول مو ملأت ما وهي جتا من القول جتشرا وما ملأت وهي جتا كان حقيقة أنقمني جتما وهي جتني جتما ظني كيسن جتما هرقي سهنسما وهي جتشو جرتني يوكا هو جتما كجبا وهي جتشو جرتني بظاهر من القول جتشا ملأتا رما وهي جتني كان كجبني سا ملأتا كان ظني الآن جدم akkas jechuun wanni isin gabbaruu jirtan kun taabonni gabbaruu jirtan kun seensa herreggi isinirraa tahe kan hin fayyanne kan hin miine aalihaa jettanii ka isin moggaaftan in hiya illaa asmaa'un sammaytum wa antum wa abaa'ukum ma anzala allahu biha min sultaan in yattabicuuna illa dhann ka jedhe rabbiin isa san bal dhugumatti haqiiqaa miti gaa wanni jarri gabbaraanoon kun haqiiqaa miti bal zuyyina lilladhiina kafaruu bar ni miidheeffame ni bareeffame lilladhiina kafaruu warreen kafraniif makruhum mala isaaniitu isaaniif bareeffame kufriin jechu wasudduu an sabiil karaa dhugaarraa garagalfaman dachaafaman waman yudlil illaahu nama rabbiin jal'ina isaan fedhe famaa lahu min haad qajeelchaan isaaniif hin jiru jechu afaman huwa qaa'imun irran deebate qishoosiisinitti ulfaata sila inni dhaabbataa ta'e alaa kulli nafsin cufa lubbuu irratti inni dhaabbataa ta'e bimaa kasabat maca maa kasabat waan isiin carraaqattu waan isiin hojjettu khayrii fi sharrii irraa waan isiin hojjettu kanaa wajjinuu rabbiin dhaabbataa ta'e alaysa kaman laysa kadhalik nama akka sana hin tahinii ni ta'e hin taane namni akka sana hin tahinii isa kam kan isaan shariika jedhan ka waa tokkoon dhaabbachuu hin dandeenye ka waa tokko fayyaduu hin dandeenye miidhuu hin dandeenye san akka sanaa rabbiin ni ta'e hin taane jawaabni asumatti kennama وجعلوا لله إسان مو ربي في نقدن شركاء شريكان قدن شريك ربي تيدني إسان نقدني قل جدي يا نبي محمد سموهم إسان مكانوا دهامي أدنوا باسا أينيو إسان نما كمي تجرسون أم تنبئونه نما كمي تي ويتجدن أم تنبئونه مو إسيرون شريك ربي تجدن كنا ربي فديستني بما لا يعلم في الأرض وان نم بين دتشي كيست وان نم بين وهي تجراف ربي فديستني أسوك جراتو تأي من شريكا قبجدهما أكما شريكا قبجدو كانت شريكا قبجده سلاهما أم بظاهر من القول بل بظاهر من القول بل إسن كان جتشو جرتنو ملأتا من القول جتش الراته جتشو ملأتا وهي جتشو جرتني كان dharummaan isaa sobummaan isaadha baaxila ta'uun isaadha mul'atu jechuu jechi isinirraa mul'ata jecha kijibaati zanniidhaan jechuu jirtan herreggiidhuma keessaniin bazuyyina lilladhiina kafaruu wanni isaan jedhaan kun haqiiqaa miti barnuma bareeffame warreen kafran kanaaf makruhum mallee isaanii kufrummaatu isaanii bareeffame wasuddu an sabiil kalaa rabbiirraa deeffaman dachaafaman waman yudlilillah namni rabbiin isa jallise jal'ina isaan fedhe فما له من هاد واني إسا قجل تنجر لهم إسان افتعد عذاب قطعدني في الحياة الدنيا جرين الدنيا كيست أجيت شاران هدادان والعذاب الآخرة عذاب آخران مؤشق الرجبال عذاب الدنيا خنر وما لهم إسان فوانتان من الله عذاب ربي الرّ من واق في سانتق إساني فنتاني جودا هذا صلى الله وسلم وبارك على محمد وصحبه أجمعين